Dhaabbata bilisummaa Leevaant. Jalqaba waraana waliinii Sooriyaa keessatti jalqabe hordofuudhaan kan uumame. Yeroo waldhabdeen itti fufe sanitti humni cimaa ta'uudhaan hanga ammaatti turuu danda'e. Hayaat Tahriir al-Shaam yeroo lan takbiirtaa yookaan rabbiin hunda irra guddaa ta'uu ol kaasa. Caamsaa bara 2018 garee kun garee Al-Qaayidaa Jabhat al-Nusraa makamuudhaan akka shororkeessitoota kutaalee biyya alaa falman Foreign Troops Organization fakkaachuudhaan lolan. Har'a garuu Hayaat Tahriir al-Shaam akka shororkeessitoota Sooriyaa maadheeffateetti fudhataman. Bara 2017tti Al-Qaayidaa irraa addaan bahuun labsatus ilaalcha jihadistoota salafii qabatee jira. Ibsi olii Jabhat al-Nusraa jaarmaya Hayaat Tahriir al-Shaam dura mul'ate. Bara 2011tti mormitoota sirna Asaad Sooriyaa keessatti garee Al-Qaayidaa ta'uun Sooriyaa keessatti kan jaarame Jabhat Tahriir al-Shaam Abu Muhammad al-Jawlaaniin hooggataa Nusraa dafee dhaabbata dandeettii qabu tokko hundeessuu yaade. Hoogganaan kun arjoomtoota mataa isaatiin galoo galaana Pershiyaa keessatti hundeesse. Kunis galii gibiraa fi qabeenya qabaachuu irra naannolee to'annoo isaa jala turan keessatti walitti qabuun haleellaa finciltoota geggeessuu irratti ga'umsa uumachaa dhufe. Dargaggoota guddachaa dhufan hirmaachisuudhaan baay'inaan qabsaa'ota Jabhat al-Nusraa Al-Qaayidaa garee Islaamummaa kan hoogganaan isaa Abu Bakr al-Baghdaadii jalqaba Jabhat al-Nusraa hundeesseef gahee guddaa taphate. Waliin erga addaan bahaniin boodallee garuu Al-Qaayidaan walitti dhufeenya isaa eegaati ture. Dhuma ji'a bitooteessaa bara 2016tti garuu Al-Jawlaaniin Jabhat al-Nusraa diigamuun garee haaraa Jabhat Fatah al-Shaam jedhamu hundeessuu isaa ibse. Gareen kun kanaan booda hidhata Al-Qaayidaa waliin hidhata alaa hin qabu jechuudhaan murteessee ka'e. Xiinxaltoonni hedduun akka yaada dhiyeessanitti Al-Jawlaaniin hariiroo uummata Al-Qaayidaa waliin qabu addaan kutuu isaatii miti. Hariiroon dhoksaa jiraachuu isaatiitu ajaa'iba. Al-Qaayidaa waliin qajeelfama tarsiimoo hojii qabaachuu isaaniitillee ni qeeqaman. Haa ta'u malee beeksisni Al-Jawlaanii Jabhat al-Nusraa irraa gara Jabhat Fatah al-Shaam taasisuun kun Ayman al-Zawaahirii amiira Al-Qaayidaa osoo hin mariisisin kan raawwatame ta'uun wal dhabdee guddaa isaan jidduutti uumee ture. Har'a Hayaat Tahriir al-Shaam qaama walabaa ta'ee fi jaarmaya yookaan dhaabbata Al-Qaayidaa yookiin gareelee biroo hin hordofne jechuudhaan of ibsullee dhuma baatii guraandhala bara 2017tti Jabhat al-Shaam gareewwan biroo hedduu Harakaat Nuur ad-Diin al-Zinkii Liwaa al-Haq Jeish al-Sunnah Jabhat al-Ansaar ad-Diin waliin walitti makame Hayaat Tahriir al-Shaam hundeessuuf ammas maqaa isaa jijjiire. Yeroo kanatti ibsi qunnamtiin hooggansa Al-Qaayidaa irraa argame Hayaat Tahriir al-Shaam akka dhaabbata salafii jihaada walabaa ta'ee fi seeraan ala Al-Qaayidaa irraa adda baheetti kakuu amanamummaa diigeetti ilaalame. Jihadistoonni hedduun waliigalatti Hayaat Tahriir al-Shaam gadhiisanii garee kana addaan kutan. Al-Zawaahiritti seera cabsuu fi waadaa diiguu isaa illee qeeqan. Al-Zawaahiriin mataan isaa walitti makamuu kana mormuun ibsa hedduu kan kenne yoo ta'ullee kun ammoo kakuu cabsuu kun waan tokkummaa barbaadan galmaan gahuu hanqisu ta'uu fi hoogganaan Al-Qaayidaatiin qoqqobbiin
irra hin geenyellee jedhan. Har'a Hayaat Tahriir Ashaam qaama walabaa tahee fi jaarmayaa fi dhaabbata kamiyyuu Alqaayidaa yookaan namoota biraa hin hordofne jechuudhaan kan eegu yoo ta'us amanummaan akka hin jirre mirkaneessuuf hanga namoota dhuunfaatti Alqaayidaa waliin hidhata qaban naannolee to'annoo isaa jala jiran hidhuuttillee deemee jira. Himannaan kun jiraatus Ameerikaan walitti dhufeenyi gareewwan lamaan jidduu jiru akka jiru amana. Hayaat Tahriir Ashaam illee Ameerikaan konkolaataa finciltoota Sooriyaa keessatti Alqaayidaa tarkaanfachiisuuf galma mataa isaa tarkaanfachiisuuf moggaasa Foreign Troop Organization jechuudhaan yaamte. Gabaasni dhiyeenya kanaa mootummoota gamtoomanii baase yoo xiqqaate qunnamtiin tokko tokko akka jirullee mirkaneesse. Qaamoleen biroo kanneen hoggansa Alqaayidaa waliin qaban akka jiranillee ifoomsa. Basaasa mootummoota adda addaallee akka tahillee himama. Hayaat Tahriir Ashaam kun akka gabaasaa CSIS'tti Transnational Treaty Project gabaasaa irratti baasetti Hayaat Tahriir Ashaam hanga waxabajjii bara 2011tti humna waraana hidhattoota 11,000 hanga 15,000 jidduu akka qabuutu ibsama. Gareen kun irra hedduun Sooriyaa keessatti kan argamanillee yoo ta'u, gareen kun shororkeessota ta'uudhaan murtee argatanii jiran. Ta'us Tarkiidhaan amma Hayaat Tahriir Ashaam Tarkiidhaan deeggarama. Amma garuu taateen akkasii miti. Haala jalqaba guyyaa muddee 3 bara 2014 yaadachuun nama dhibu. Hayaat Tahriir Ashaam Aleppo weeraruudhaan lolatti seene. Haleellaan Aleppo waggoota keessatti Asaadiif qormaata guddaa ta'e. Raashiyaan waraana Siiriyaa deeggaruuf haleellaa gaggeessite. Ameerikaan Raashiyaa deemsa siyaasaa irratti hirmaachuu diduu ishee komate. Ministeerri Raashiyaa Tarkii haala irra jirtu irratti mari'ate. Finciltoonni buufata xiyyaaraa Aleppo akka to'atan dubbatu. Waraanni Siiriyaa dilbata darbe haleellaa guddaa finciltoota Islaamummaa Hayaat Tahriir Ashaamiin durfamu magaalaa Aleppo seenuun loltoota isaa 10 lakkaa'aman ajjeefamuu isaanii ibsuun waraanni Siiriyaa bakka guddatti deebi'uu akka boba'u dirqisiifame. Waggoota booda pirezidaantiin Bashir al-Assad irratti qormaata cimaa ta'ee dhufe. Ministeerri ittisa Raashiyaa humna qilleensaa ishee waraana biyyattii deeggaruuf finciltoota Siiriyaa irratti haleellaa raawwachuu isii dhaabbileen oduu Raashiyaa gabaasan. Lagannaan kun kan raawwatame waraanni biyyattii keessaa bara 2020 irraa eegalee sarara fuulduraa baay'inaan dhorkamee ture keessatti waggootaaf haleellaa finciltoota ija jabinaan raawwatame hordofeeti. Hayaat Tahriir Ashaam yookaan HTS yeroo tokko Nusra Front jedhamuun kan beekamu yoo ta'u US, Raashiyaa, Tarkii fi biyyoota birootiin garee shororkeessummaa jedhamee moggaafame. Assad michuu dhiyoo Moskoo yoo ta'u Waashingtanitti manni marii nageenya biyyaalessaa White House haala jiru itti dhiyeenyaan hordofaa akka jiruu fi sa'aatii 48 darbaniif magaalota gurguddoo naannichaa waliin qunnamtii qabaachuu ibseera. Dubbi himaan NCS Sin Savet akka jedhutti Siiriyaa adeemsa siyaasaa irratti bobba'uu diduu ishee fi Raashiyaa fi Iraan irratti hirkattummaa qabaachuun ishee haala amma kan uume ta'a.